Oromiyaa keessatti araara buusuun ni danda'ama dirqamas. Isin asitti wajjin mari'achaa waraanni keessan achi wal dha'uu hin danda'u jechuudha. Mariin araaraa mootummaa Itiyoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramuu hordofee yeroo dheeraaf callisaa filatanii kan turan gameessi siyaasaa Oromoo Jawaar Mohammad dhaamsa dabarsan. Jawaar Mohammad dhimma marii araaraa mootummaa Itiyoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Tanzaaniyaatti taa'ame ilaalchisuun barreeffama dheeraa barreessaniiru. Xiinxala akkasumas immoo ergaa gameessa siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohammad kana gaggabaabsinee hanga daqiiqaa muraasa keessatti isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada isaa akka hordoftan kabajaan isin gaafanna. Akkasumas immoo viidiyoon keenya namoota baay'ee bira akka dhaqqabuuf namoonni hedduun akka hubataniif ammoo like share godhuun dagatinaa isiniin jennaa yeroo gaariin waliin qabaadha. Oromiyaa keessatti araara buusuun ni danda'ama dirqamas. Mariin araaraa tibbaa kana waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti guyyaa 15f Tanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaamitti taa'amaa tureera. Mariin araaraa mootummaa Itiyoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture. Hawaasni Oromoo qaamaaf qalbiin mariin kun akka karaa nagaatiin xumuramuu fi akkasumas immoo mariin kun milkaa'uuf qalbii isaa guutuun Tanzaaniyaa waliin tureera. Haa ta'u malee ammoo mariin araaraa kun akka hawaasni Oromoo eegetti akka uummanni Itiyoophiyaa guutuun eegetti osoo hin milkaa'in ammas yeroo lammaffaatiif milkii malee xumurame. Yeroo dheeraaf callisanii kan turanii fi dhimma siyaasa Oromootii fi siyaasa Itiyoophiyaa irratti ammoo gadi fageenyaan xiinxaluun kan beekaman hayyuun siyaasaa gameessi siyaasaa Oromoo Jawaar Mohammad abbaan jijjiirama Itiyoophiyaa jedhamuun kan beekaman dhimma marii araaraa Itiyoophiyaa irratti har'a ibsa laateera. Barreeffama miidiyaa hawaasummaa isaa Feesbuukii gubbaa fi maxxanseen Jawaar Mohammad akkas jechuun jalqabe. Yaaliin marsaa lammaffaatiif waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itiyoophiyaa walitti araarsuuf biyya Tanzaaniyaatti godhame milkaa'uu dhabuun isaa uummata biratti gaddaa fi cabaa hamilee guddaa ta'uun ifaadhaa jedhan Jawaar Mohammad. Gama uummataatiin ammoo marsaa akkanatti yoo xiqqaate qaamonni lachuu waliigaltee lolaa dhaabuurra ni ga'uu jedhee abdiin eegaa ture jedhaniiru. Keessattuu ajajoonni waraanaa dirree lolaa irraa mariidhaaf gara Tanzaaniyaatti adeemuun isaa abdii araarri kun ni milkaa'aa jedhu akka malee ol kaasee ture jechuun dubbatan. Marsaa lammaffaa kun ammoo akka kufaatii yookaan ammoo feeyilar guddaatti yoo dhiyaatu ammoo bal'inaan arguu jirraa jechuunis dubbataniiru. Hawwiin marsaa kanatti waliigaltee irra ga'u jennee hawwiin qabaachaa ture milkaa'uu baatus ammoo bakka mariin kun irraa jalqaberraa yoo ilaalle karaa fagootu deemamee jedhan Jawaar Mohammad. Sadarkaa araarri hin barbaachisu yookiin ammoo hin danda'amu jedhu irraa kaaneeti bakka hoggansi olaanaan qaamota lameenii wal fuuldura dhufee mari'achuu irra geenyeerraa jedhan. Kanaafuu araarri kun saffisa nuti hawwinu dhufuu dhabuun isaa waan gaddisiisaa ta'us abdii kutachuun garuu hin barbaachisu jedhaniiru gameessi siyaasaa Oromoo Jawaar Mohammad. Abdii kutachuus hin dandeenyu kan jedhan Jawaar Mohammad fala biraatis hin qabnuu jedhan. Kanaaf ammas mariin araaraa kun itti fufa abdii jedhu akka qaban dubbatan. Qaamota marii araaraa marsaa lammaffaa kana irratti hirmaatanii fi maddeen adda addaa irraa waan hin hubadhee fi dhimmoota marsaa itti aanuuf ni gargaaru jedhu akka armaan gadiittiin dhiyeessaa jedhan Jawaar Mohammad. Isa jalqabaa marsaa lammaffaa kana irratti qaamonni lachuu araara buusuuf yeroo kamuu caalaa fedhii dhugaa qabaachaa akka turan mirkaneeffadheeraa jedhan. Kanarraa kan ka'e gamni lachuu akkuma uummataa marsaan kun labsii waliigaltee araaraatiin xumurama abdii jedhu qabatanii dhiyaatanii jedhan. Hirmaattonni hundumtu jechuun waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itiyoophiyaa darbee ammoo jaarsoliin marii kana araarsaa turanis abdii araaraan xumuruu qabatanii waan dhiyaataniif bakka yaadan ga'uu dhabuu isaaniitiin miira dallansuu keessa seenuu dubbatan. Sababa kanaanis marii marsaa itti aanuutiif bifa karra saaquun osoo hin goolabin adda ba'uu dubbate Jawaar Mohammad. Isa lammaffaa gamni lachuu miira gaariidhaan araara buusuuf dhaqanis waan walirraa barbaadan kennuu fi fudhachuudhaaf garuu guututti qophii akka hin turre kaaseera. Marsaa tokkoffaa irratti waan walirraa barbaadan walirraa hubatanii adda ba'an kan jedhan Jawaar Mohammad marsaa lammaffaa irratti ammoo waan waliif kennuu hin dandeenye nan istartar ta'a waan adda baafatan natti fakkaataa jedhan. Kanaafuu yoo wal dhibdee kana nagaadhaan furuudhaaf ammas murannoo qabaatan hojiin itti aanu qaamonni lachuu wantoota gamni kaan akka guutuuf gaafatan fooyyeessuun dhiyeeffachuuf yookaan ammoo modifying demands qophaa'uu qabu jedhan. Akka Jawaar Mohammad jedhanitti marii araaraa keessatti waan hawwanii fi naan mala jedhanii yaada mara argachuun hin danda'amus jedhaniiru.
waan naan mala jedhanii yaadan hundaas dhabuun hin danda'amuu jedhan. Qaamni lachuu giddu galeessummaatti akka dhufuutu barbaadamaa jedhan. Isa sadaffaa sababni guddaan araara danqaa jiru wanti walirraa barbaadan adda fagaachuu natti hin fakkaatus jedhaniiru. Danqaan guddaan wal amantaa dhabuu akka ta'e kaaseera Jawaar Mohaammed. Seenaa hariiroo qaamota lamaaniitii fi aadaa siyaasaa Itoophiyaa irraa ka'u yoo ilaallu wal amantaa dhabuun isaanii waanuma eeggamuudhaas jedhaniiru. Qaamonni alaa kan barbaachisaniifis rakkoon kun waan hubatamuufi jechuun dhaaman. Araarsitoonni kunneen qaamota lamaan waliigaltee araaraatiin ga'uu qofa osoo hin taane hojiitti hiikamuu marii araaraa kana waliigaltichaatis mirkaneessuuf itti gaafatamummaa akka fudhatan waliigaltee keessa galchuun rakkoo wal shakkii kanaaf fooyyeessuuf ni fayyadaa jedhan. Itoophiyaatti wal amanuun sirrii miti kan jedhan gameessi siyaasaa Oromoo Jawaar Mohaammed kanaafis qaamni sadaffaa kan barbaachise ta'uu himan. Isa afuraffaa qaamonni keessaatiif alaa araarri ni dhufaa jedhanii gaddaa turan amma ammoo araarri kun fashalee gaafa dhagan akka malee gammachuun burraaqaa jiraachuu kaaseera. Mariin marsaa biraa akka hin qindeeffamneefis yookaan ammoo akka hin eegalamneefis danqaa uumuudhaaf shiratti akka seenan dubbateera. Hayyuu siyaasaa Oromoo Jawaar Mohaammed hoggansi waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa ammas ejjennoo dubbii karaa nagaatiin furuuf yoo qabaatan qaamonni nagaa hin barbaanne kun luuxanii akka hin seenne qaawwa hunda itti cufuutu barbaachisaa jedhan. Kana jechuun dafanii marsaa sadaffaatti marii jalqabuu akkasumas ammoo uummata kanaaf nagaa buusuu qaamota ammoo shira dalagaa jiran kana qalbii cabsuu akka ta'e Jawaar dhaameera. Dabalataanis gochaa fi jecha carraa marsaa itti aanu dhiphisu yookiin ammoo marii kana adda fageessu irraa of qusachuu qabu jedhan. Kunis olola gama miidiyaatii fi lola dirree irraa hammeessuu ni dabalataa jedhan gameessi siyaasaa Oromoo Jawaar Mohaammed. Isa shanaffaa hammaan hubadhetti deeggartoota gama lamaanii irraa duulli cabsi dha'ii barbadeessi jedhu waggoota dabranii hedduu irrachuu kaasaniiru. Yaanni araaraa deeggaruutii fi hawwiin nageenyi akka bu'uuf qaban yeroo kamuu caalaa deeggartoota irraa mul'ateeraa jedhan. Ammas yaaliin marsaa lammaffaa milkaa'uu dhabuu isaatiif gamaa gamanatti quba akeekuun ololaan wal madeessuun miidhaa malee faayidaa akka hin qabne hubachiisaniiru. Gameessi siyaasaa Oromoo Jawaar Mohaammed kan fayyadu gamni ofii deeggaran mariitti akka deebi'uu fi waan irraa eeggamu akka kennu jajjabeessuu fi dhiibbaa gochuudhaas jedhaniiru. Dhumarratti waan hubatamuu qabu tokkotu jira kan jedhan gameessi siyaasaa Oromoo kunis mariin araaraa kun bu'aa dirree lolaa miti jedhan. Qaamni wal lolu lama marii araaraatiif kan taa'u haala lama keessatti ta'uu hubachuu qabaa jedhan. Gareen tokko dirree lolaa irratti olaantummaa guddaa argachuun injifannootti yoo dhiyaatee fi qaamni kaan guututti mo'amuun dura araaramuuf yoo murteesseedha jedhan. Kan lammaffaa ammoo gareen lachuu lolaa yeroo dheeraa boodaas wal injifachuu yoo dadhabanidha jedhan kan mariitti seenuu danda'an. Lolli waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti godhamaa jiru bakka wal injifachuutis ta'e wal dadhabuu akka hin geenye kaaseera. Yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa sawwaan ga'uuf natti hin fakkaatu jedhan. Mariin kun kan dhufe dhiibbaa ummataatii fi hawaasa addunyaatiin kan jedhan gameessi siyaasaa Oromoo kun keessattuu xiyyeeffannoon hawaasni addunyaa biyya keenyatti nagaa buusuuf agarsiisan kan hin eeggamnee fi carraa guddaadhaas jedhaniiru. Xiyyeeffannoon hawaasa addunyaa saffisaan jijjiiramaa jira kan jedhan xiinxalaan siyaasaa fi gameessi siyaasaa Oromoo kanaafuu yeroo dhimmi keenya xiyyeeffannaa argate kanatti aariitii fi gamnummaan itti fayyadamuutu nurraa barbaachisaas jedhaniiru. Carraa kanatti fayyadamuu dadhabnee qisaasna taanaan garuu yeroo dheeraa gaabbuuf teenyaa jedhan hayyuun siyaasaa Oromoo xiinxalaa siyaasaa fi gameessi siyaasaa Oromoo fi itti aanaan paartii koongiresii federaala Oromoo Jawaar Mohaammed. Oromaa garatti Oromiyaadhaaf nagaa uummata kanaaf nagaa buusuudhaaf qaamni lachuu dafee mariitti deebi'uu akka qabus dhaameera. Uummanni Oromoo ammoo abdii kutachuu akka hin qabne barreeffama isaa dheeraa kana keessattis dubbateera. Oromiyaadhaaf nagaa.